fayyaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC'tti himan. Ka dubbise Buzuwar Qolaanaatii himatni irratti dhiyaate maal akka ta'e dura himu. Himanni isaan irratti dhiyaate ajjeechaa xaaluu wal qabatee akka gabaan ugguramu akka karaan cufamu godhanii ajaja kennanii lubbuu namaa akka darbu qabeenya akka barbadaa'u godhaniiru ka jedhudha. Qaamni namaa akka hir'atu godhaniiru ka jedhudha. Kanaan dhiyaatee abbaan alangaa immoo qorannoon qabu fixeera galmeen naafaa cufamu jarreen kun gara mana sirreessaatti naafaa deemanii ka jedhu kaase. Abukaatonni immoo jarreen kanaan dura arganneen beeknu jennee egaa isaan mariisisnee booda haala qabisa isaanii irratti jarreen kana gadi baanee akka gaafannu manni murtiin waa hayyamee haaluma isaan gaafanneen keessumaa Dr. Shuggut baay'ee dhukkubsatee akka ture qorichi jalaa dhumee qoricha fudhataa ture biyya alaatti akka bilbilamee qorichichi biyya keessatti waan hin argamne biyya alaatti bilbilamee karaa DHL dhufee fi amma fooyyee akka qaban koloneel gammachuu ayyaanaaf amma yoonaa maatii akka hin arganne nyaatas bakkee irraa qisachuu akka hin dandeenyeef abukaatoo akka argachuu hin dandeenye aduullee argatanii akka hin beekne mana dukkanaa akka jiran ibsanii kanneen kaan immoo koloneel gammachuu kennasaa ayyaanaa Mikaa'el Boranaa Dr. Shuggutii fi Waardiyoota ana jiranii namoota jaha immoo iddoo isaan ciisan beezimentii jalaan lolaan galee akka rakkachaa turan yeroo hedduu iddoo ciisa isaanii rakkoo qorraa hamaaf akka saaxilamanii rakkachaa turanii yeroo adda addaa yeroo lolaan galuu gara beezimentiitti akka ol isaan baasan obbo Kennasaan sukkaarri isaan dhukkubee akka rakkachaa turan qorichallee gahaa akka hin arganne nyaanni sukkaara isaanii wajjin wal madaaluu akka nyaachaa hin jirre akkasumas sheekiin tokko daldalaan ture as magaalaa Finfinnee kan qabamee ture jaarsa waggaa 64 kan miilli isaanii naafaa meerkurii wajjin qabamtee abbaa torbee kan jedhamu wajjiniin bilbilaanis qaamaa wal qunnamtii qabda jedhanii na qabanii na reebanii na ulaanii jedhee masmootatti agarsiifachaa ture poolisoonni immoo latti nuti reebne ni sobaa jedha inni immoo achuma dhaabatee qorataa tokko achuu na reebdeettaa na qabalee uleedhaan na rukuteessisanii agarsiise sun falmii guddaa kaase. Kaleessaa keessa akka dhooqe wayii jira uleedhaan natti tumatanii inni uleedhaan dhaabbataan deemaa dhaabbatuma deemuun natti tumatan jedhee baay'ee boo'ee dhaddacha irratti mimaan buusee boo'ee nun egaa kanarra dabalatee immoo jarreen kuni kan ittiin shakkamanii walii galaan karaa cufuu lubbuun namaa darbe kan jedhu kuni kan barsiifata ta'eera dhuguma qorannoon poolisii jarreen kun kana yakka kana raawwachuu isaaniif wanti agarsiisu jiraayi qabatamaan wanta agarsiisu jira galmeen qorannoo dhiyaatee dhufaa jedhamu kun immoo kan barbaachisuu fi mirgobii akka argataniifi kanneen mirgobii kennisiisu mirgobii naa gadhiisaman jennee. Kanaafuu guyyaa 15 boodatti beelamame jechuudha. Galmee cufeera abbaan alangaa guyyaa 15 keessatti haa banu yoo guyyaa 15 keessatti himata banuu hin baanne osoo mana murtiin dhufiin osoo ajaja biraan barbaadiin jarreen gara lakkifamu kan jedhuun galmeen cufamee jechuudha. Guyyaa 15 booda abbaan alangaa himata banne kan yoo banuu baate jarreen kun akka gadhiisaman jedhameera akka sana walumaan ilaalu. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa Itoophiyaatti sa'a 24 darban keessatti namoota 552 irratti COVID-19 argame 15 ammoo du'an akkasumas namootni 388 dandamachuunis ibsamee jira. Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa erga dhaga'amee kaasee lammiileen biyyoota alaa jiraatan mormii taasisuutti jiru guyyaa har'aatti hiriirri mormii bifaan adda ta'e dubartootaan qindaa'e biyyoota garaagaraatti taasifamee jira. Hiriira magaalaa Washington DC ka qindeessan keessaa tokko kaayyoo isaanii akkasiin himu. Maqaan koo Dinqinash Dheeressaa Kifilaa jedhama. Mootummaa Itoophiyaa nama hidhaa jiru baanee himachaa jiru addunyaatti warra sagalee qabanii biyya keessatti ijoollee isaanii qabaa jiranii addunyaarratti sagalee haadholii isaanii dhageessisaa jira dubartoonni akka Oromootti akka haadhaatti keessi keenya qabeetu jira. Aba keenya kanammoo callimannee ofii liqimsannee taa'uu sahiidhi addunyaan akka nu beeku gochaa jirra jechuudha. Caalaa Gindiiritti namoota mana hidhaa keessa jiran 66 irratti koronaa vaayirasiin argame. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinichaa obbo Xilaa'oon Takkaa BBC'tti akka himanitti qorannoo waajjira poolisii magaalaa Gindiirii fi waajjira poolisii aanaa Gindiir keessatti taasifameen namoota kanneen irratti vaayirasichi argame. Odeessa keenya ka itti aanutti ceenee jirra. Caaltuu Taakkalaaf manni murtii si'a lammataaf mirgi wabii akka kabajamu murteesse. Guyyaa 10 dura torbee
kibxata darbees manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa mirga wabii erga eegee fi booda poolisiin Oromiyaa ishee fudhatee ture. Har'a mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuun manni murtii si'a lammataaf mirga wabii ishee fi eeguu abukaatoon ishee Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC'tti himaniiru. Poolisiin Oromiyaas mana murtii aanaa magaalaa Sulultaa fidee yeroon beellamaa irratti naafaa kennamu ani shakkiin qaba jedhee kanuma duraan itti shakkamteen fidee magaalaa Sulultaatti galmee banee ture. Sanarratti abukaatonni dhimma takka mirgobiitti baate dhimma takkaatti shakkamteen mirgobii kennamee fi yeroo lammaffaa galmeen kun saaqamee yeroon beellamaa kennamuu qabu ka jedhuun mormii gaggeeffamee ture. Manni murtiis kan isheen itti mirgobiin baate mana murtii aanaa sadarkaa duraa kan araadaa jiru kan federaalaa galmee sana fidee waliin qabsiisee waliin qoratee har'a caaltuun yeroo lammaffaaf dhimmatti sababatti yeroon beellamaa kennamu jiru gaaffii poolisiin gaafatee gaaffii bu'uura seeraa qabu jedhee kufaa godhee jechuudha. Kanaaf caaltuun egaa ni gadhiifamti jennee abdii qabnaa jechuudha. Yoo oliyyaan itti fuudhamee ajajas fuudhee deemaa jira amma maatiin borgeessanii waaqa wajjin ni gadhiifamti jennee abdii qabna jechuudha. Erga torbee kibxata darbeetii obboleettii ishee akka hin agarree fi daa'imni ishee ammallee harma hootus harmee ishee osoo hin argatiin turu obboleettiin caaltu dooyitaa akkala guyyaa kaleessaa BBC'tti himtee turte. Torbee facaasaa darbe sa'aatii booddeetti nu beellamanii 8tti xumuree gaafan deemu hin jirtu fudhatanii deemee jedhe. Eeyutu fudhatee deema? Bulchiinsa hidhamtoota isaanii Addis Ababaa kana inni gadi bahee akkas ta'ee natti hin jirtu isheenii poolisii Oromiyaa tufee fudhatee 6 kiiloo deemii achiitii argattaanii jeene erge. Eessammoo si geessan ennaan waajjira OPDO duraanii 6 kiiloo neette ishee. Bakka achitti kootti yoo na abdi achitti koottoon kanaan achi immoo yoon dees du'e mucaa kophaatti oliif gadi hin jooriini. Namni baadiin na jette. Baay'ee boosse anis boo'ee hin argine nan gaafa sanaati kaase. Mucaanis hin hoone anis isheen argine eessa akka jirtu ifa baasanii natti himuu hin barbaanne. Ajjecha artiist Hacaaluun booda namoonni kumootaan lakkaa'aman to'annoo seeraa jala oolanii kan jiran yoo ta'u gariin mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii qoratamaa jira. Kaan qorannoon isaanii poolisii harka jira. Muraasni ammoo mirgi wabii isaanii eegamee akka gadhiifaman ta'aa jira. Haa ta'u malee maatiin hidhamtootaa tokko poolisiin nama mirgi wabii eegameef gadhiisaa hin jiru jedhu. Kanneen mana murtiirraa amantaa dhabaa jirra jedhanis jiru. Dhimma kana irratti yaada akka nuu kennan pirezidantii itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Salamoon Araddaa dubbifneerra. Mirga wabiin erga manni murtii eegasii booda poolisiin tursiisuu hin danda'u. Bifuma manni murtiin ajaja kennataniin raawwatamuu qaba jechuudha. Kuni wanna gaaffii keessa galuu qabu miti. Murtee manneen murtii murteessan kana hojiirra oolmaa isaanii hordofuu laalchisee akkam jirtu? Exactly. Isas yoomma murtiin tokko yegguu kenname booda murtii sani kan hin raawwanne yoo ta'e qaamni namni murtiin sun mirgi isaa eegameef sun murtiin kun naaf hin kabajamneedhe qaamuma ajaja kenne ajaja mana murtii kenne sanitti ajajni mana murtii hin raawwatamne kanaaf ajaja mana murtii cabee jira. Ajajni murtii hin kabajamne kanaaf mirgi koo sarbamee jira. Manni murtii ajaja mana murtii kana dirqisiisee akka naaf raawwachiisu jedhee iyyata yegguu dhiyeeffate bifataniin kan raawwatamu ta'uu isaatis immoo heera irratti kaa'amee jira. Gama kanaan hagam manni murtii ajaja kenne sana osoo hin dirqisiisin osoo hin raawwachiisin hafeen jedhu sana irratti odeeffannoo gahaa kan hin qabne waan ta'eef siif kennuu hin danda'u. Garuu akka seera manni murtii tokko ajaja tokko erga kenne booda ajajni mana murtii sun kan hin raawwatamne yoo ta'e manuma murtii ajaja kenne sanitti dhiyaatee qaama ajaja san raawwachuu dide san dirqisiisuudhaan ajajni sun dirqiidhaan akka naaf raawwatamu jedhee gaafachuu kan danda'u ta'uusaa seera keenya irratti kaa'ameera. Bifa kanaan gaafatamee osoo manni murtii hin raawwachiisin Kana fi yoo jiraate bifa qabatamaan ilaallee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Kanumaan wal qabatee garuu wanta akka ifanaa gootan barbaadu mirgi wabii eegamee namni tokko akka bahu mana murtiitiin yoo murtaa'e san jechuun namni suni himatni kan biraan illee yoo irratti banama yoo ta'e mana hidhaa keessaa bahee dhimmisaa hordofuu danda'a. Ilaalcha jedhu waan ta'eef mana hidhaatti bahuun dirqama miti. Wanna itti shakkame saniin qabamee to'annoo jala namni tokko shakkamaan tokko kan oole tokko wanna itti shakkame saniin manni erga madaale erga ilaale booda dhimma inni itti shakkame kun ala bahee wabiidhaan bahee hordofuu ni danda'a jedhee erga mirga wabii eegamee fi booda seera keenya irratti mirga wabii eegame kun kabajamuu qaba. Qaamni kamiyyuu kana raawwachuudhaaf dirqamni irratti kennamee jira jechuudha. Gaaffii koo kan biraattiin artiist Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booddee namootni hedduun
to'annoo jala oolanii himanni irratti babbanamaa jira deemsa seeraarra jiru gaaffiin koo poolitikaan biyyaa yookaan kan mootummaa hagam takka sirna haqaa biyyaa miidhaa jira namoonni irraa shakkii qabaachaa waan jiraniif isin gaafadha hagam takka wala bataatanii nuti akka mana murtiitti garuu kan yaada si kennuu danda'u bilisa taanee hojjechuun dirqama keenya akka ta'e ta'uusaati kanasitti immoo heera mootummaan dirqama kan duratti kaa'e abbootii seeraa keenyas seera fi heera irratti qofa hundahanii dhimmootii kana keessumsiisu kan qaban ta'uusaa kanas immoo dirqama keenya ta'uusaa hubannee kan hojjennu ta'uusaa kana hubannee hojjennoo ta'e itti gaafatamummaa kan qabnu ta'uusaa mootummaa qaama qorannoo adeemsisuu qaama shakkee to'annoo jala oolche qofa osoo hin ta'in qaama shakkamanis mirga isaanii akka kabachiifamuuf gaafatanii gaaffii isaaniitis fudhatama argate mirgi isaaniitis higguu manni murtii kabachiisu piraaktikaaliis immoo kan mul'achaa jiru waan ta'eef kanarraayis manni murtii bilisa ta'ee hojii isaa hojjechuu ta'uusaa kan agarsiisu ta'uusaatidha jedheetu yaada kanatti kennuu danda'a. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo 12 guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii galmeen qorannoo duraa akka banamu murtaa'eera. Abbaan alangaas ragaalee namaa qopheeffate 15 keessaa 5 osoo maqaa fi eenyummaan isaanii hin ta'in akka ragaa ba'an gaafatee hayyamameeraaf ofii maalii fi yoom dhoksaan ragaa ba'uun hayyamama. Baqqalaa Toomaa ogeessa seeraa Obbo Tashaala Abarraa dubbiseera. Ati yakka keewwata 80 jala tumameera. Namni yakka cimaa nama himatame yookiin immoo saamicha hamaa namni himatame tokko jira. Inni isaa gara inquiry commissionitti qajeelfamuu danda'a jechuudha. Seera kana hordofanii abbootiin seeraa yeroo itti hojjetan yookiin manneen murtii yeroo itti hojjetan gonkumaa hin jiru jechuu dandeessa. Hojiirra oolu maaliif deemsi biraan jira waan ta'eef gabaasa poolisiitti dhiyeessaa poolisiin akka gabaasni isa gaheen galmee banee dhimma qulqulleessuu jalqabaa akka qulqulleessuu jalqabeen balangaatti kennaa abbaan alangaa guutameera yoo ta'e galmeen guutameera jedheeti himannaasaa achirraa hundaa'e fireemwork jechuudha. Achirraa mana murtiitti dhiyeessaa manni murtii himannaan ergatti dhiyaatee booda himatamaa waameeti abbaan alangaa namichi miidhaa hojjete mana hidhaarra dhiyaataa yookiin wabiidhaan bahee yoo ta'e wabiidhaan bakka jirurraa dhiyaataa. Yaa kanaaf preliminary inquiry kan jedhamu kun aadaansaa practically hin jiru. Seerri kun ittiin barbaachisu jedhamee itti darbameera. Maaliif deemsi adda mataansaa guutuu ta'ee poolisiin galmee cufee abbaan alangaa dabarsuu yeroo qabutti lakki qidma mirmaraa kan jedhu piroosesii biraa qorannaadhuma poolisiin godhaa bahe irra deemnee goona jechuu wajjin wal qixxeedha. Bu'uura preliminary inquiry kanaanii shakkamtoonni abukaatoon isaanii ragaalee galmaa'u kana irratti gaaffii kaasanii cross examine gochuu hin danda'u. Hin danda'ani. Maaliif addachi sun addacha falmii itti gaggeeffamti. Addachi ragaan isa saa'u otantikeetidha godha kan nootaariitti haala Itoophiyaatti yoo ilaaltu. Kana dubbicha hamaa kan godhu. Ragaalee abbootiin alangaa lakkaawwate keessaa gariin isaanii eenyummaan isaanii otoo hin baramiin maggaarajaa yookiin golgaa duuba ta'aniitu ragaa bahuu jedhe abbaan alangaa. Eenyutu beeka eenyutu hin beeku eenyummaa namoota kana. Manni murtii noormaali hin beeka. Abbootiin alangaa hin beeku isaantu dhiyeeffate himatamtoonni garuu hin beekan himatamtoota dhuraa dhoksuuf maal jechuudha kuni. Biyya san teettee abdii maal qabda? An abdii uummataatiif tarabbii qofaan hin jiraadha duruun isin hin jedhu waa takka. Lubbuun jalaan hin baatu gubbumaan baati. Lubbuu bishaan nama ta'e duunuuf jecha haqa saba keenyaa gurguranne lubbuu sodaanne maallaqaan bitamne abadan addi irraa hin jiraanne jechuudha. Kanaaf abbaan fedhe waan fedhe yoo kafidu taate Oromiyaa keessaa isin bahu ummata kiyyarraayis takku takkan fagaadhu dhugaa ummata keenya haqa ummata keenya karaa dhugaatiin tarsiimuudhaan qabsaa'uu itti fufna. Mootummaa isin abdannu nama biraa tokko abdannu isin ummata keenyaa fi rabbii nu kalaqe qofa abdanna jechuudha. Kana immoo hojiidhaan mirkaneessinee jira. Kana hojiidhaan mirkanaa'ee jira jechuudha. Ummanni keenya godaannisa waan qabuuf hoggana isaa jalaa dhabamsiisuun waan beekamaa tureef ana qofaa miti. Abbaan fedhe waan tokko yoo biyya san balatti buusuu barbaade malee hoggana Oromoo tokkotti hin bu'a jennaan balaa guddaadhaaf buusuu ta'a. Ummanni keenya gaachana keenya. Gaachanni keenya ummata Oromootii fi rabbii Oromoo qofa jechuudha. Kana achitti wanni abdannus hin jiru